Ashamaa harka fuunee jaalatamtootaa fi kabajamtoota maamiloota kiyyaa nagaan isiniif haa ta'u lafa jirtanitti akkasumas obboleewwan kiyyaa amantaa biraa taatanii chaanaala koo hordofaa jirtan nagaan lafaaf bakka jirtan isiniif haa ta'u isiniin hin jedha. Egaa akkuma beekamu yeroo baay'ee waa'ee sharafaa irra deddeebi'ee akkan isiniif fidu abdiin qaba jechuudha. Kanatti aansuun immoo namoonni mana koof yookiin immoo chaanaala koo kanaaf haaraa taatan immoo sabiskiraayibii godha. Akkasuma immoo akka sabiskiraayibii gootaniin immoo notifikashinii oliirra godhadhaa akka yeroon viidiyoo lakkisu kallattumaan isin bira ga'uuf jechuudha. Viidiyoon akka vaayiraalii ba'uuf immoo laayikii godhaa. Hiriyoota keessan immoo akka gargaartaniif immoo yoo isinitti tole immoo sheer godhaaf isiniin jedha. Egaa biyyoota ani isinii fidee dhufeeru immoo kanneen akka Kaatar Riyaalii fi Kuweet Diinaar, Bahareen Diinaarii fi Joordaan Diinaar akkasumallee Saawudii Riyaalii fi Dubaay Diraam akkasuma Keeniyaa Shilingii fi Dabuub Afrikaa Raandii fi akkasuma Jibuutii Firankii akkasuma Paawundi Sterlingii fi Swiss Firankii, Yuuroo fi Awustiraaliyaa Doolaar, Kanaadaa Doolaarii fi Ameerikaa Doolaar kanneen akka Indiyaa Ruubii fi Israa'el Shiqil, Suudiin Kiroonii fi Yemen Riyaal kanneen kan isiniif qabadhee dhufeetiin jira jechuudha. Egaa akkuma beekamuu fi akkuma yeroo baay'ee irra deddeebi'ee isinitti immoo kallattii lamaanin isiniif fida jechuudha. Karaa baankii fi karaa gabaa gurraacha. Baankii jiran keessaati immoo karaa baankii nigdi baankii yookiin immoo koomershaal baankii of Itoophiyaa akkasuma baankii daldala Itoophiyaa kan jennu jechuudha. Egaa hordoftoota kiyyaa laayik gochuun namni kamillee viidiyoo koo daawwachuu akka eegaltan isiniin jedha. Ameerikaa doolaarirraan isinii ka'a. Ameerikaan doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 184.86 oolee jira. Egaa akkuma beekamu sharafoonni maallaqaa kallattii kamiinuu xiqqoo gadi qaqannasee argameetiin jira jechuudha. Inni kun immoo nama naasisuu hin qabu. Maaliif jennaan yoo sharafni rakkase yookiin immoo sharafni xiqqoo qannase haalli jireenya biyya keessa jirullee ni qannasa jechuudha. Yoo birriin baay'ate biyya keessa immoo wantoonni bitanii fi gurguran yoo qaala'e faayidaa takkaallee hin qabu jechuudha. Akkasuma immoo namoonni jaallatan qaala'insa yookiin immoo waddaduu doolaaraa warreen jaallatan immoo xiqqoo yoo obsitan numa waddada deebi'ee yookiin immoo ni qaala'a jechuudha. Akkasuma obboleewwan kiyya Joordaan irraa doolaara argattanii fi Beeruut immoo walumaa galatti doolaara argattan Ameerikaa doolaarirraa dhaggeeffatachuu dandeessu jechuudha. Dabalataan akka har'aatti baankiin immoo guyyaa har'aa Ameerikaa doolaarri tokko 153.66 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Kanaadaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 135.4 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Kanaadaa doolaarri tokko 110.10 oolee jira. Akkasuma Awustiraaliyaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 133.65 oolee jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Awustiraaliyaan doolaarri tokko 109.3 oolee jira. Inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 217.35 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo yuuroon tokko 180.85 oolee jira. Inni itti aanu Swiss Frankiidha. Swiss Frankiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 237.34 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Swiss Frankiin tokko 193.90 oolee jira. Akkasuma Paawundi Sterlingidha. Paawundi Sterlingiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 251.30 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Paawundi Sterlingiin tokko 205.22 oolee jira. Inni itti aanu Jibuutii Firankidha. Jibuutii Firankiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 0.86 oolee jira. Akkasuma Dabuub Afrikaa Raandiidha. Dabuub Afrikaa Raandiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 9.30 oolee jira. Inni itti aanu Keeniyaa Shilingiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 1.19 oolee jira. Inni itti aanu Oman Riyaalidha. Oman Riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 480.69 oolee jira. Akkasuma Turkii Riileedha. Turkii Riileen tokko karaa gabaa gurraachaatiin
tuqaa torbaan oolee jira. Inni itti aanu chaayinaa heewaanidha. Chaayinaa heewaan tokko karaa gabaa gurraachaatiin 27.11 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo chaayinaa heewaan tokko 22.17 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Kaatar Riyaalidha. Kaatar Riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 50.73 oolee jira. Inni itti aanu Kuweet Diinaar. Kuweet Diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 602.2 oolee jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Kuweet Diinaarri tokko 492.61 oolee jira. Inni itti aanu Dubaay Diraamidha. Dubaay Diraamni tokko karaa gabaa gurraachaatiin 50.35 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Dubaay Diraamni tokko 41.84 oolee jira. Inni itti aanu Saudii Riyaalidha. Saudii Riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 49.20 oolee jira. Akkuma beekamuu fi akka baratame egaa warri Saudi Arabiyaa jirtanii namoota haaraa dhufaniif irra deddeebi'een hima. Warreen kaan isinii galuu danda'a. Warri isinii gali akkuma isinii galetti dhaggeeffachuu dandeessu jechuudha. Namoonni haaraa dhufan immoo isaanii galuu dida. Maaliif jennaan birriin kee maallaqni kee hangam gaafa jedhan isaanii galuu dida waan ta'eef namoonni maallaqa guddaa yookiin immoo maallaqni keessan baay'ee ta'ee 23 jira jechuudha. Namoonni immoo maallaqni keessan xiqqishuu hanga 500 hanga 200 haa ta'u 23f adii jechuudha. Maallaqa kana akkamitti baay'ifanna warri jettan immoo fakkeenyaaf yoo birriin kee 200 ta'e 200 baay'isuu 1000 hiruu 23.50 itti hirta. Mashwaara yookiin immoo taaskii keessaa baasta. Namoonni baay'ee qabdan immoo 6,000 yoo qabaattan 6,000 baay'isuu 1,000 hiruu 23 yoo jettee hin argatta taaskii yookiin mashwaar 50 keessaa alatti yookiin qofaatti baaftee jechuudha. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Saudii Riyaalli tokko jechuudha 40.96 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Yemen Riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 0.77 oolee jira. Akkasuma Ijipshiyaan paawundiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 3.50 oolee jira. Israa'el shiqil tokko karaa gabaa gurraachaatiin 63.64 oolee jira. Indiyaan ruupiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 1.94 oolee jira. Swiidin kiroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 19.97 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Swiidin kiroon tokko 16.35 oolee jira. Inni itti aanu Joordaan Diinaaridha. Joordaan Diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 260.83 oolee jira. Akkasuma Bahariin Diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 490.46 oolee jira. Hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya viidiyoon guyyaa har'aa qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaataa namoonni viidiyoo koo jaallatanii fi isinitti tole immoo laayik gochuun dagateena turtii gaarii.